ሁሉ ጊዜ አንድ ቦታ ሲሄዱ ወይስ ሁሉ ጊዜ አንድ ቦታ ሲሄዱ ወይስ አንድ ነገር like whenever the kids were alone ሁሉ ጊዜ ላይ ይመጣሉ ከኔ ጋር ሁሉ ጊዜ ከኔ ጋር ይሁን ነበሩ እና በጣም I want to her mind ቁጭ እንደባቷ ነበር በጣም smart intelligent kind soul ነበረት እና ቁጭ እንደ it's okay እና daa'ima taatee umuriidhaan gadi haa ta'u malee yeroo wajjin taphannu nagoyyomsiti turte jaalala ishee akkana jedhee ibsuu hin danda'u hiriyaa isheetu dubbate abigiyaa yeroon yaadu yesuusiin kanan irratti argedha macaafni qulqulluun akkasuma Yesus akka du'ee du'aas ka'ee abigiyaanis akkasuma jedha faarfataa Yoosef Kaasaatu dubbate gaddi guddaan guyyaa muraasaan dura waldaa Ameerikaawwaatti dhaqqabee miidiyaaleen gabaasaa turan maalidha viidiyoo isaa isiniif qabannee dhiyaanneerra nagaaniif jaalalli lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu kam jirtu daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qopheeffannee isiniif qabannee dhiyaanneerra amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya daawwattoota keenya yeroo jalqabaatiif gara Kiristiyaan miidiyaa chaanaalii ajaa'ibsiisaa kanatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquudhaan maatii keenyatti dabalamaa kana gochuun keessan yeroo hundumaa viidiyoowwan keenya wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara akkasuma yaada qabdan comment irratti nu qooda like fi sharing keessan immoo guddina chaanaalii keenya keessatti ga'ee olaanaa waan qabuuf like share gochuudhaanis nu bukkee dhaabbadhaa isinin jenna gara qophii keenyaatti wal wajjin hadabarru Nufade bi'u tokkummaan nufade bi'u jaalali nufade bi'u tokkummaan nufade bi'u jaalali nufade Video kana like gochuudhaan jalqaba torban darbee akka tasaa kan boqottee mucaan xinnoo Abigiyaa Mulgeetaa Ameerikaa oto'aatti maatii ishee wajjin utuu jiraataa jirtu ture roobii torban har'aa umurii ishee 8 gara Gooftaa kan deemte Abigiyaa Mulgeetaa faarfattuu fi lallabduudha umurii ishee kanaan bilchina cimaa kan qabduu fi garamitti baatii jedhamtee maatii ishee bira darbee amantoota waldatti biratti eegamaa kan turteedha haalli boqonnaa ishee akka tasaa boqotte jedhamuurraan kan hafe maaliin akka ta'e hin gabaafamne ta'uutii umurii ishee kanaan tajaajiltoota waldattiitiin kan jajamtee fi guyyaa muraasaan booda hiriyoottan ishee wajjin badhaafamuuf akka turtes dhaga'ameera garuu kun utuu hin ta'in gara isa haadhaaf abbaa ishee hiyootii fi Mulgeetaa caalaa ishee jaallatu gara Yesus adeemtee jirti Videoon sirna geggeessaa ishee ilaalchisee gadhiifame kunoo akka kanatti aanutti jira wal wajjin daawwannu ስለ አቢጊያ ሳስብ በፍጹም እውነት ውስጥ ሆኜ ነው ማወራችሁ ኢየሱስን ያየውባት ብላቴና ናት በጣም የፍቅር ልጅ ናት ዛሬ ያየችውን ልጅ ሄዳ የምትጠመጠም ልጅ ናት በጣም አዝንና ይህንን ቃል ሳስብ ደግሞ በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም ኢየሱስ እንደሞተና እንደተነሳ ስለማመን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚሁም ይላል ኢየሱስ እንደሞተና እንደተነሳ ምናምን ከሆነ እንደዚሁም አቢጌል ከርሱ ጋር ናት ኢየሱስ የተባረከ ይሁን በዚህ ደስ ይለናል የምናምን መንፈሳዊ ሰዎች ብንሞት እንኳን ኢየሱስ ከሞት ተነስቷል ከርሱ ጋር ተነሰን በእግዚአብሔር እቅፍ ውስጥ ነው የምንሆነው ይሄ መጽናኛ ቃላችን ነው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ሁሉ ጊዜ አንድ ቦታ ሲሄዱ ወይስ አንድ ነገር like whenever the kids were alone ሁሉ ጊዜ ላይ ይመጣሉ ከኔ ጋር ሁሉ ጊዜ ከኔ ጋር ይሁን ነበሩ እና
በጣም የአያንቱ her mind ቁጭ እንደ አባቷ ነበር። በጣም smart, intelligent, kind soul ነበረች እና ቁጭ እንደ እና ሁሉ ጊዜ ላይ ሲመጡ ስንጫወት ምናምን ምሳሌ ልሰጣችሁ ሁሉ ጊዜ like when we're playing cards or Monopoly በጣም so built ነበረች በጣም like ትሸውደኛለች tricks ታደርጋለች like whenever we play cards and stuff just so she can win and ሁሉ ጊዜ just አይምሯ በጣም ትልቅ ነበር በጣም Again, one thing that stuck with me was her heart, ፍቅሯ እንደ እናቷ በጣም ፍቅሯ just ለሰው ትወዳለች በጣም ፍቅሯ ለሰው just ትልቅ ነበርና እሱ just ከኔ ጋር ቆየ ፍቅሯ በጣም her love would just shine a room, just make it so bright. Her love would just in church, at my house, wherever she was, school, she was just so bright and just so kind, loving, just everything, just her heart. And not just አንድ ነገር ለሁለታችሁ ሙሉጌታና ህይወትዬ ሀዘናችሁ እግዚአብሔር ላይ አርጉ እና በጣም ከልቤ I love you guys so much ከልቤ just love you Hope you guys can just bear with me here. I'm so happy that I had the privilege to be one of Ion2's Sunday school teachers back in Kitchener Church. I taught her when she was in kindergarten, and I remember one day they told me that she was moving to grade 1. And I jokingly said, can we please keep her back 1 year? Because she was just such an angel to teach, and I didn't want to let her go. And she was one of the smartest kids in my class. Me and Jeremy would always joke around that this girl's going to be a doctor one day when she gets older. She was so wise, like so smart. She was so wise beyond her age, and even though I was the teacher, she was the one who was teaching me so much. She was so eager to learn about God and answer every single question I asked. After class, she would always stay back and ask more questions, and I was in awe of how much she wanted to know God. She loved God so much. I could see that she had a passion for God, and I was so happy that I could be a part of that journey. She always had this huge infectious smile on her face that just automatically made you smile too. I'm just so glad that I got to be her teacher, and we're gonna miss her so much. We're gonna miss her so much. Thank you. I'll never forget the first day I met Ayantu at Cabron's house. She just came up to me and she gave me the biggest hug, and she started taking pictures with me and hugging me. And after like 3 minutes, we weren't strangers anymore. And after that, we continued to see each other, and every time we were at Cabron's house, she'd come up and she'd play with us, and her love and her infectious smile was just, every time you met her, she would just hug you and play with you. Like, she was so welcoming to everyone she met. It was so beautiful. Shortly after, she joined my Sunday school class as well, and her curiosity was just so beautiful. The questions she would ask were so beyond her age. I had to start preparing for the questions that she was going to ask me in class, because they were just so deep, deeper than like any questions I'd heard from anyone her age.
And she brought so much joy to the classroom, to everyone she met. She just welcomed them with the biggest hug and the biggest smile, and she wouldn't leave. She would just tug on you and hold you. Mulugita and Hewitt, again, you guys raised an amazing daughter. An amazing daughter. And just evident in all that she does. So kind, so loving, so welcoming to all she encountered. Honestly, she'll never be forgotten. But I want to encourage you guys. In Psalms 23 it says, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." In this moment, it feels like we lack a lot. It feels like we lost something big, but when you lean on God as your shepherd, He gives you that peace. He gives you that comfort. Because right now it feels like there's lack of hope. But lean on Him as your shepherd. Because that's the only place you can find peace and comfort right now. Because there's hope that we will see her again. Thank you. Maatii gaddi kun dhaqqabeef jajjabina guddaa hawwaa daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessinu yeroo kanaaf isiniif qabannee dhiyaannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif eebbifamaa jecha qophii keenya walakkaatti yookaan immoo subscribe kan hin godhin jirtan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin dhaqqabuuf isin gargaara. Yaada keessan komentii irratti nu qoodaa jecha like fi share gochuudhaan hojii kana akka itti fufnuuf nu bukkee dhaabbadhaa. Sa'aatota muraasaa booddee qophii keenya gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan oolaa.